Eertiraan waggaa 16 booda walgahii IGAD irratti hirmaachuuf bakka bu'oota ishee Jibuutiitti ergite. Walgahiin IGAD marsaa 14ffaa har'aa kan jalqabe yoo ta'u rakkoon siyaasaa Sudaan dubbii ijoo ta'a jedhamee eegama. Firaa'ol Balay. Geggeessitoonni biyyoota akka Itoophiyaa, Sudaan Kibbaa, Soomaaliyaa, Keeniyaa fi Jibuutii har'a walgahii IGAD 14ffaa irratti argamaniiru. Walgahii IGAD kanarratti Eertiraan turtii waggoota 16 booda deebiteetti. Barreessaa olaanaan IGAD Dr. Warqina Gabayyoo, Ministeerri dhimma alaa Eertiraa Osmaan Saalee walgahicha irratti hirmaachuuf Jibuutii galuu fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreessaniiru. Walgahii kanarratti raafamni siyaasaa Sudaan keessaa ajandaa ijoo ta'a jedhamee eegama. Rakkoo siyaasaa Sudaan mudateef furmaata akka barbaadaniif geggeessitoonni Keeniyaa, Sudaan Kibbaa fi Jibuutii ji'a eebilaa keessa filamaniiru. Jila Sudaan qabachuun walgahichaaf gara Jibuutii kan deeman ammoo bakka Muhammad Hamdaan Dagaaloo yookiin Hemeetii kan muudaman itti aanaa mana maree walabaa yeroo ce'umsaa Sudaan Maaliik Aggaariidha. Walgahii IGAD kanarratti Komishinariin Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahammadis hirmaataa jiru. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaana Gabra Masqal jilli isaanii gorsaa pirezidaantii Isaayyaas Yemaana Gabra'aab qabatee Jibuutii deemuu barreessan. Eertiraan miseensa IGAD kan taate bara 1993 yoo ta'u Itoophiyaan Soomaaliyaa galuun hidhattoota Alshabaab loluu mormuu ishee hordofee bara 2007 miseensummaa IGAD keessaa haqamte. Eertiraa fi Itoophiyaan wal dhabdee waggoota dheeraaf gidduu isaanii ture. Bara 2018 yeroo furan Eertiraan gara miseensummaa IGADitti deebi'uu akka qabdu ambaasaaddarri olaanaa barreessaa UN Mahabuub Maalim himanii ture. Kaayitaanutiin Yuunivarsiitii Wachaamooti barattoonni barana eebbifaman qormaata ba'umsaa hin fudhannu jechuun sanbata darbe hiriira mormii gaggeessaniiru. Viidiyoon barattoonni kunneen qaamota nageenyaan yeroo reebaman agarsiisu miidiyaa hawaasaarraa adeemaa ture. Barattoonni kunneen mormii kan gaggeessan dursee nutti hin himamne jechuunii fi sirna eebbaa irratti argamuuf ulaagaa ta'uu hin qabu jechuuni. Maaltu dhalate jechuun pirezidaantii Yuunivarsiitichaa Dr. Habtaamuu Abbabaa dubbisneera. Pirezidaantichi waan mudate ibsuun barataan miidhame akka hin jirres himaniiru. ቅዳሜ ጠዋት ተማሪዎች ቁርስ በልተው የተከታታይ ትምህርት ተማሪዎችን ቅዳሜ የሚማሩት ግቢ ገብተው ሌሎች ጋፈ ሰንበታ ገነመ በረቶን ጭሬ ኛተኒ ከነን አላ ዱፈኒ በርኖት ወርዶፈኒስ ገለኒ ሐመ ሰዓ ሰዲት ነጋ ቱሬ ናኖ ሰዓቲ ሰዲ ረት ማንኛታ ዩኒቨርሲቲቻን ከረዶባ ይይደገሃማ ቱሬ ሁምኖተ ነገኛት የሮም ቢልቢሉ በረቶን ሂሪራ ባህኒሩ ጀደኒ ነትሂመን ለኪ እንደንደአሙ ጀዳ ኢትሂማን ጀደን asdufanii mari'annee hiriira taasisuu yoo barbaadanis haa iyyamsiisanii jedhee itti dhaamnaan didanii hiriira itti fufanii doormii fa'i caccabsuu jalqaban. Kanaaf kanneen gocha kana raawwatan qabuun jalqabame jechuudha. Haala kana keessatti hiriiricha bittinsuun alatti rasaasni dhukaafame tokko hin jiru. Barataan miidhames hin jiru. Barattoonni rakkisan walitti qabamanii kaanis gorfamani. Sa'aatii 5 irratti laaqana nyaatanii sa'aatii booda gara sa'aatii 8 irratti walitti isaan qabeen mariisise. Waa'ee exit exaamii burjaajiin uumamuu akka hin qabne qormaatichi akka hin hamne namni isa qoramee hin darbine akka hin eebbifamne dhimma isaan ala jiru garuu boodarra akka mari'atamuu fi murtoon kennamu wal amannee hojiitti dachaan erga hiriirichi dhaabbatee barataan miidhame yoo jiraate kilinika mana barumsichaa dhaqeen ilaalaa ture naannoo bultii barattootaas qulqulleesseera garuu barataa miidhame hin argine bilbilli barattootaa yeroo fiigan kan jalaa badee ture moobaayiliin gara 20 deebi'eeraaf humnoota nageenyaa yuunivarsiitichaan ala qaamni alaa dhimma kana keessa gale hin jiru. አካል ውጪ አንድም የውጪ አካልም በዚህ እንትን ውስጥ የገባ ሌላ ቲን ቡልቺንሳ የሮ ትግራይ ኤርጋ ወራን ካባ ኢትዮጵያ jalqabe yeroo jalqabaaf naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daar galuun pirezidaantii naannichaa Dr. Yiliqaal Kafaalaa waliin marii gaggeessaniiru. Waraanni kaaba Itoophiyaa sadaasa bara 2020 eegale gara naannoo Amaaraa fi Affaaritti babal'achuun lubbuu namaa fi qabeenyarra miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun isaanii yaadatama. Daawwannaan obbo Geetaachoo kun hariiroo hawaasaa addaan citee ture deebisanii ijaaruu keessatti gahee akkamii qabaata? Ogeessa seeraa fi dippiloomaasii obbo Baayisaa Waaqoyyaa waliin turtii taasisne. amma wali dhufuun isaanii of course proceduriin illee formulaan qabu kana dura nama walitti fidanii godumaa jalqabanii warri abbootiin amantii faa maal faa wanta kana jalqabanii ture traditionally kan ta'u kun immoo surprise na godhee garuu waan gaariidha amminan qabu wal dhufuun isaanii nagaadhaaf wanta ta'eef nagaan immoo hirmanda barbaachisaadha sabaaf maaliif sabni hirmandaa isa kan itti hubamu malee ofii isaatii ka'ee lolannee walitti kakaasanii wal lolchiisanii mammuu isaanii walitti dhufanii sabaaf gaariidha wanti kun sabni tasgabbaa'ee atlees jireenya gaarii jiraatadhee yaada. Kana dura naannolee lamaan gidduu uummata keessaa qonnaan bulaa keessaa gama lamaaniinuu waraana kanarratti bobba'anii gidduu sabaa naannolee lamaan irratti jibba akka guddatu wal dhabdeen akka guddatu ta'ee jira. Dhugaatti hariiroo hawaasaa addaan cabee waggoota lamaaf ture kana fayyisuuf hojii sirriin hojjetamuu qaba jettanii yaaddan hojii siyaasaatiin olitti hawaasa lamaa walitti araarsuu keessatti waan akkamii ta'uu qaba jettu? Kun naaf tarkaanfii jalqabaatee tarkaanfii gaariidha. Kun garuu mataa isaatti nagaan fidu. Baay'ee wal madeessaniiru. Madaan kun immoo akkuma kana duras dubbachaa turetti utuu nama haala gaachuu wal lolte ta'e nama biyya bakkee nama Sudaan nama Keeniyaa nama Jibuutii fejjii wal lolte ta'e gaafa teritorii Itoophiyaa bilisa baafte jettu isa booddee nagaan baay'ee laayyoodha. Amma garuu kan wal lole qomoo tokko saba tokkotu wal fixee ollaatu wal ajjeesee wal fixee laayyoo miti kana keessa bahuudhaaf madaansaa baay'ee gadi fagoodha. Garuu jalqabamuu turre jira nagaan.
Nagaan kun jalqabde malee immoo jibbi sun itti fufnaan solution hin fidu eenyuufiyyuu. Na jarri kun dhufuun isaanii kanaan jalqabuun isaanii akkuma jedhe piroosiijeriin hin jiru biyya lafaarra nagaadhaaf. Akkuma akka haala biyyaatti mijeessita akka itti walitti dhufanii warri kun lamaan immoo wal ga'anii karaa kana goonee deemnachuun isaanii nagaa fidu malee baay'ee gaariidha. Nagaa kana fiduun immoo jaruma warra lola duwwaatu fidamiti sabnis kan amanee fudhachuu turre jira. Ollaa ajjinii durumayyuu jara walitti nu naqe malee sira jedhee amanuu turre jira. Dhugaan isaas immoo kanuma jara kanatu walitti isaan naqe malee sabni lafaa ka'ee waliisa wal lolee hin beeku. Kanaatiif karaa gaariidha jedhee yaadani. Naannoleen lamaan waliigaltee irra ga'uun isaanii nagaa buusuun isaanii wanta gaarii tokko yeroo waraanaa kana garuu yakka garaagaraatu hojjetamee ture. Naannoo Amaaraa keessatti miidhaan namoota nagaarra ga'ee guddaadha. Naannoo Tigraay keessattis miidhaan dhaqqabe baay'ee guddaadha. Saamichi dhaqqabes akkasuma gama lamaaniin iyyuu baay'ee guddaa akka ta'e himamaa ture. Haqa kana walii magaltee nagaa kanaatiin akkasumaan awwaalamee bira darbama moo akka nama ogeessa dippiloomaasiitti akkamiin ilaaltu wal dhabdeen kun yeroo furamu? Jara kana lamaan irratti dippendiin ta'u wanti isaa akkuma jette nama baay'ee madaa'eera keessi isaa nagummaan qabu jechuun akkuma jette namni du'ee hin awwaalamintu jira. Warri dooga hin teenye mucaan keenyan dhufaaf hin dhufuu isaanii hin beeknu jedhanii kan eegan jiru. Haati mana abbaa manaa dhabdeetti haati mucaa dhabdeetti wanta yeroo baay'ee fi nama keessaan badiin hojjetame kun. Garuu kun warra poolitikaaf immoo baay'ee laayyoodha. Warra poolitikaa as longaas isaan silxaana isaaniif wal lammanee durumayyuu sabni lamaa bu'aa wal waliin qabne sabni sin gaafatamne sabni waliin jibbine kun beekamaadha. Kanaatiif waama fedhe jarri yaadanii namni danda'etti gaa kun warra abbootii amantii fa'aa barbaachisaa jaarsolii biyyaa barbaachisaa walitti dhufanii tasgabbaanii karaa lamaanii nagaa fiduudhaaf. Garuu kun immoo qofaasaa deemuu hin danda'u. Amma dandeettu mootummaanis immoo kompenseeshinii waa tokko hojjechuu ture sabatti dhugummaa isaa agarsiisuudhaa fi warra mana irratti bade ijaaruu, warra mana barumsaa babbade kana qajeeshuu, gabaa bade deebisuu, mana yaala caccabee deebisanii ijaaruu fa'aa baay'ee fudhata. Amma kaleessa akka nagayetti immoo iddoo lamaanutti fakkeenyaa fi karaan banamuu dura jira. Sabni wal keessa. Itoophiyaan dhibdeewwan siyaasaa fi rakkoolee tokkummaa biyyattii irratti gufuu ta'an maqsuuf marii biyyaalessaa adeemsisuu akka furmaata ijootti erga qabattee adeemsi jalqabamee bubbuleera. Manni maree bakka bu'oota uummataas labsiidhaan koomishinii walabaa marii biyyaalessaa kan adeemsisu hundeesseera. Biyyi saboota baay'ee fi fedhiin siyaasaa hedduun keessa jiru kun marii biyyaalessaa kanaaf carraawwanii fi dhimmoota yaaddoo ta'an akka qabdu ogeessi dhimma kanarratti qorannoo gaggeessan BBC'tti himaniiru. Obbo Ibsaa Camadaa jedhamu. Isaan mana hojii abbaa alangaa Oromiyaatti abbaa alangaa naannoo yoo ta'an dhimma marii biyyaalessaa irratti qorannoo adeemsisaniiru. Bu'aa fi danqaa marii kanaa waayilakoo maatii olaanaatti himan. Egaa mariin biyyaalessaa tokko yoo karaa fuulla'iinsa qabuun gaggeeffamee bu'aan hin argamsiisuu danda'u bu'aawwan gurguddaa fiduu danda'a jechuudha. Inni jalqabaa imala nagaa fi tasgabbii fiduu danda'a jechuudha. Wal danda'iinsa siyaasaa uumuu danda'a jechuudha. Inni guddaan immoo tokkummaa biyyaalessaa fiduu danda'a. Dabalataan immoo ce'umsa gara dimokiraasiitti akka ceetu biyyi tokko taasisuu danda'a jechuudha. Walqixxummaa siyaasaa fi dinagdee fiduu waan danda'uu fi mariin biyyaalessaa milkaa'ina qabu gaggeeffame taanaan dhimmoota gurguddaan jedhee kan bu'aa kan argamsiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf amma mariin biyyaalessaa hin milkoofne taanaan kufaatii biyya tokkoo fiduu danda'a jechuudha. Maaliif jalqabumayyuu kan mariin biyyaalessaa itti seentu dhimmoota wallabdee akkuma fakkeenyaaf kan biyya keenya dhimmoota garaagartummaa guddaadhaan dhimmoota waloo gurguddoo ta'an jira labsiin 1265 labsiin marii biyyaalessaa kan Itoophiyaa. Dhimmoota kanarratti waliigalteerra yoo gahan bu'aansaa kan jalqabu. Waliigaluu baanaan immoo hanga biyya tokko raafamaa keessa galchuu waan danda'uuf mariin gaggeeffamullee baay'ee of eeggannoo guddaan akka gaggeeffamu nama gaafata. Tunisiyaan biyyoota marii biyyaalessaa gaggeessanii milkoofte keessaa tokkodha. Tunisiyaan namni hundumtuu garaagartummaa isaa kan qabate dhimma waloo biyya isaanii irratti marii bal'aa gaggeessanii marii kana keessatti qajeeltoonni hirmaachisummaa karaa hunda hirmaachisuu qeeqni tokko jiraatu iyyuu malee karaa hunda hirmaachisuu danda'uun paartilee hundayyuu kan hirmaachisan ta'uusaa agarsiisa. Lammaffaa mariisistoota amanamoo mariisistoonni isaan fayyadaman amma dhaabbilee garaagaraa dhaabbilee hawaasa siviilii kan akka amma ogeeyyii seeraa waldaa ogeeyyii seeraa waldaa hojjetoota dhaabbilee amanamoodha jedhaman kana fayyadamuudhaan marii sana gaggeessaniif illee milkaa'aniiru jechuudha. Sodaawwan jiran muraasa utuu naa kaastanii ajandaan biyya kanaan dhimmoota hedduudha kan irratti waliin galamne sun illee jiraachuu danda'a.
sodaadha jettanii isin kakaastan. Amma sodaadha jennee egaa sodaa carraa jalqaba carraa kaasuu ta'uun kaashee gaariidha. Tole carraa meeqa? Tokkoffaa carraadha jedhamee amma kan ilaalamu inni tokko dhaabbanni marii kana abbummaan hoogganu dhaabbata walabaa ta'ee hundaa'uunsa. Haa ta'uuti naannoo kanatti gaaffiiwwan adda addaa gama paartiilee mormitootaatiin gara qaamolee tokko tokkoon ka'u hin jira. Amanamummaan namni hundumayyuu hirmaachisne kan jedhu haa jiraatu malee dhaabbanna indipendanti yoone institution